Itoophiyaan fidela qabdi, Oromoon mahayyimmiidha qabdiidha hin qabu. Itoophiyaan kiristaanaa, Oromoon ahizaabiidha. Itoophiyaan akka isheen itti ijaaramte yoggaa Itoophiyaan waan gaarii taatu Oromoon waan ajaa'aa ta'a. Akkanatti ijaaran. Sanatu biyya kana diigaa jira. Oromoon qubee qaba ture. Gammachuutu jedhe miti. Dii Abaadi nama jedhamu Faransaayitu dabdaabbee 48 kolektii godhee Ethiopian Studies keessa jira 6 kiiloo. Dhagaa gaafadhaatii yoo isinitti kennu ta'e ilaalaa. Hamma har'aattiyyuu qubeen sun qubee Arabaas miti, qubee Saabaas miti, qubee Faranjiis miti, Laatinii miti, qubee of danda'eedha. Hiikaasaa wallaalanii garuu Oromoon ittiin katabaa ture. Yes. Sheek Bakrii Saphaloo waa'ee qubee isa 17th century ture sana beekee isarratti ijaare miti. Inni immoo hammuma beekumsa isaatiitti qubee haaraa uumee Harargee keessatti afran qalloon xalayaatti walii katabaa turan. Aniyyuu ittiin katabeera. Qubee kamuu Sheek Bakrii Saphalooti. Kanaaf kun kaleessa Sheek Bakrii Saphaloo bara Haile Sillaasee. Haile Fidaa kan ati jettu kun Haile Fidaa qubee nu uumne. Qubee Laatiiniitiin akkamitti afaan Oromoo katabamuu akka danda'amu kitaaba hirmaata dubbii afaan Oromoo jedhu tokko develop godhee publish godhan. Waggaa 1971 waan akkanaa keessa. So, kun gaaffii kee deebisanitti fakkaata. Inni itti aanu immoo gaaffiin ati gaafattu rakkoon Oromoo rakkoo colonizing structure waa'ee colonialismii kaafteewwan. Colonialism jechuun waan jabaa miti, waan guddaa miti, waan sadii. Waan sadiin kun walii wajjin hojjeta. Sadan isaayyuu simultaneously. Tokko lafa keessarraa fudhata. Itoophiyaan Oromoo irraa lafa fudhate.